Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Ifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa giiftii keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hundumaa hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis kabajni ta'a galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa barumsa dubbii amantaatiin boqonnaa tokkoffaa amantaan maalii kan jedhu eegallee wajjin barachaa akka jirru ni yaadatama. Kutaa afuraffaa barumsa keenya darbeetiin maal ilaallee turre dubbii waaqayyoo yookiin immoo jiraachuu waaqayyoo dhuguma jiraachuu waaqayyoo immoo nuti sammuu keenyaan qorannee bira ga'uu kan hin dandeenye ta'uusaa kanaan immoo dhuguma waaqayyo gooftaan keenya jiraachuusaa karaa adda addaa akka inni nuuf ibsas immoo ilaallee turre jechuudha. Boqonnaawwan kanaan jechuudha keessumattuu dubbii waaqayyoo yeroo barannu maal beekuu akka qabnu jechuudha. Waaqayyoo jira yeroo jennu haala kamiitiin jiraachuu waaqayyoo immoo mirkaneessuu kan dandeenyu haala kamiitiin beekuu kan dandeenyu kan jedhuuf immoo barumsa kanaan yeroo darbee waaqayyo kan beekamu karaa uumamtoota akka ta'e ilaalleerra. Uumamtoonni isaa jiraachuu waaqayyoodhaaf agarsiistotadha yookiin immoo ragaa guddaadha yeroo jennu uumamtoonni kun bakka biraatti kan dhufan miti. Akka namoonni warreen biroon odeessanitti dhuguma jijjiirama tirannaatiin kan argame miti. Waaqayyo ofii isaatiin yeroo barbaadetti jalqaba yeroo uumuudhaan yeroo sana keessatti immoo maal taasise uumamtoota kana hundumaa uume jennee baranneerra. Ittaansinees immoo ragaa guddaa ta'uudhaan kan jiru immoo waliigaltee uumamtoota kanaati. Uumamtoonni kun haala guyyaa irraa jiran kanaan waliigaluudhaan akka isaan wajjirraan jiraatan kan taasise waaqayyo gooftaa keenyadha. Osoo waaqayyoon jiru ta'eeti waliigalteen kun hin jiru jechuudha. Namoonni warreen uumamtoonni kun jijjiirama tirannaatiin argaman jedhanii warreen amanan waliigaltee kanaaf sababa hin qaban. Namni oksijiinii akka fudhatuudhaaf kaarboon daayioksaayidii akka baasu biqiltoonni immoo sana fudhachuudhaan kan namaaf barbaachisu akka isaan kennan kan taasise waaqayyoodha. Durseema jechuudha. Kanatti beekuudhaan waaqayyo haala beekuun inni haala mataasaa danda'een akka barbaadetti kan taasiseera. Kanaafuu isaan kun waaqayyo jiraachuudhaaf maalidha agarsiisota jechuudha. Kan lammaffaa immoo guyyaa irraa kan ilaallu maalidha dubbii waaqayyo gooftaan keenya jechaaf jechaan kallattiimaan qulqulloota abboota keenyaa wajjirraan dudubbatedha. Inni kunis immoo jiraachuu waaqayyoodhaaf agarsiistuu kan lammataati. Dhuguma waaqayyo gooftaan keenya uumamsaa duukaa dubbachuun baay'ee kan nama dinqisiisudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni suphee dha'ee jabanaa yookiin eelee erga tolchee booda eelee isaa wajjirraan akka dubbachuu jechuudha. Garuu gooftaan keenya gadoof qabummaa guddaa waanta qabuudhaaf maal taasise jalqabas nama kabajaan akka bifaaf fakkeenya isaatti erga uumee booda erga kanaa booda immoo bakka baay'eetti nama kana duukarra osoo dubbatu ni arganna jechuudha. Kitaaboleen qulqullaa'an isa kanaaf dubbii waaqayyoo kanaaf ragaa guddoodha. Gooftaan keenya waaqayyoo jalqaba marga namaa uumee booda maal ta'ee ture yeroowwan adda addaatti nama wajjiraan dubbachaa tureera. Haala kamiin dubbata? Haala ifa ta'een dhokachuudhaan yookiin wanta hin beekamne osoo hin taane haala ifa ta'eetuun mul'ataa fi akkasumas abjuudhaan namootatti mul'achuudhaan taphachiisaa tureera jechuudha. Eenyuyyuu fuulaa fuulatti waaqayyoodhaan argee jiraachuu hin danda'u. Kana kitaabni qulqulluun dhugaa nuuf ba'a. Garuu gooftaan keenya immoo
haala namni hubachuu danda'uudhaan haala qulqulloonni abboonni keenya isaaniif ga'uu danda'uudhaan mul'achuutiin mul'ataanis haa ta'u akkasumas immoo abjuudhaan wanta baay'ee dubbatee ni arganna jechuudha. Kitaabonni qulqullaa'oo bakka baay'eetti barreeffamanii kan jiran caqasoonni isaan kun yoo ta'an illee muraasa isaanii ilaaluudhaaf ni dandeenya. Kan jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 yommuu dubbisnu caqasaa akkas jedhu ni arganna. Maal jedha? Waaqayyo gooftaan dhala namaatiin akkas jedhee ajaje. Eenyu? Waaqayyo gooftaan dhala namaatiin akkas jechuutiin ajaje. Maal jechuudha kun? Itti dubbate jechuudha. Maal jechuun itti dubbate? Firii gannata hunda keessa jiru hundumaa ni nyaatta. Garuu maal hin taasisne mukitti gaariidhaa fi hamaa adda baastee beeksu sanarraa hin nyaatin. Guyyaa isheerraa nyaatte maal taata? Du'a duutaa jechuudhaan dubbate Waaqayyo. Eenyutti dubbata? Namatti dubbata. Nama jalqabaa Addaamitti jechuudha. Kana jechuun dubbiin Waaqayyoo kun dhuguma Waaqayyo jiraachuusaadhaaf sababa guddaadha. Agarsiistuu guddaadha. Ragaa guddaadha. Maaliif? Waaqayyo osoo hin jiru ta'etu dubbachuu waanta hin dandeenyeef jechuudha. Garuu Waaqayyo waanta jiruudhaaf kana dubbachuu danda'eera. Kan biraallee akkasuma baay'ee kan nama dinqisiisu seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 11 yeroo ilaallu Waaqayyo gooftaan keenya nama wajjirraan akka hiriyyaatti yeroo dubbatu arganna. Maal jedha kitaabni kuni? Waaqayyos namni hiriyyaa isaa waliin fuulaa fuulatti akka dubbatu Musee wajjin dubbachaa ture jechuudhaan dubbata. Namni fuulaa fuulatti eenyu wajjin hiriyyaa isaa wajjin akka dubbatu kana kan nama dhibu Waaqayyo gooftaan keenya Musee wajjirraan haala kanaatiin haala hiriyyaatiin fuulaa fuulatti wajjin dubbachaa ture jechuudha. Kun kallattiimaan Waaqayyo gooftaan keenya dhuguma jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Maalummaa isaa haala akkamiitiin tokkummaa fi sadummaa isaa akkasumas wantoota biroo amaloonni isaa gara fuulduraatti kan qorataman kan barannu qorannee osoo hin taane amma inni nuuf ibse kan barannu jiraatan malee garuu Waaqayyo jiraachuu isaa immoo kitaabni qulqullaan haala kanaatiin nutti hima jechuudha. Kanaafuu kun kallattiimaan Waaqayyo gooftaan keenya jiraachuu isaadhaaf agarsiistuu guddaadha jechuudha dubbiin gooftaa keenya. Kan lammaffaa immoo kan sadeeffaa fi kan xumuraan immoo kitaabolee qulqullaa'oodha. Kitaaboleen qulqullaa'oon kunis dhuguma Waaqayyo gooftaan keenya jiraachuu isaadhaaf agarsiistuudhaaf akkasumas ragaa guddaadha. Waaqayyo dubbii isaa akkasumas immoo ajaja wantoota adda addaa nama jiraan dubbachuu kan barbaadu kan dabarsu karaa kitaabaatinidha. Kitaaboleen qulqullaa'oo dubbii Waaqayyo ta'uudhaan beekamu. Waaqayyo karaa adda addaatiin kan inni saboota isaatti dubbate jechuudha. Kanaaf jalqabuma irraa jalqabnee kitaaba qulqulluu gaafa bannu maal jedha kitaabni qulqulluun keenya? Waaqayyo dursee samiidhaaf lafa uume jechuudhaan eegala. Kanachuun maal agarsiisa? Waaqayyo jiraachuusaa erga ofiisaa waanta jiruuf immoo maal taasise? Samiidhaaf lafa immoo uumuusaa kan nutti agarsiisudha. Akkasumas immoo uumamtoonni ittaanis immoo yeroo isaanii eeggachuudhaan guyyaa guyyaatiin sa'aatiidhaan qoodamuudhaan inni akka beeketti akka fedha isaatti maal taasise uumamtoota guyyaa 22 jennee lakkoonu kana argamsiiseera. Isaan kanaaf immoo agarsiistuu maala kitaaba qulqulluudha. Kitaabni qulqulluun isaan kana sirriitti tartiibaan kaa'ee nutti agarsiisa. Kanaaf kitaabni qulqulluun kun maal ta'e? Ragaa ta'e jechuudha. Jalqaba Waaqayyo samiif lafa uumuusaa, ittaanee uumamtoota warreen afanii 22 isaanii uumamuu isaanii, kana boodas immoo walii galan akka isaan jiraataniidhaaf wal gidduu kaa'uusaa, deebiin nama wajjirraan uumama namaa waa'ee namaa babal'ina addunyaatti namni taasise akkasumas Waaqayyo yeroo waan adda addaatti kan raawwatan hundumaa kitaabni qulqulluun qabatee argama jechuudha. Mukaan kana qofa osoo hin taane Waaqayyo gooftaan keenya deebi'ee dhufuutiin gara biyya lafaatti nama fe'isuusaa dabalatee ni qabaata. Kan xumuraas immoo kan dhufaatii lammaffaa kan boodaas illee haala kanaatiin ammayyuu hin raawwatiin kan jiru waa'ee dhufaatii lammaffaas immoo qabatee jiraachuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu dhuguma jiraachuu Waaqayyoodhaaf ragaa guddoo ta'uudhaan nu gargaaru jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo barachuu yeroo eegallu jalqaba jiraachuu isaa beekuun dura jiraata. Waaqayyo dhuguma jirayyeen akka namoonni guyyaa har'aa diiyaabiloosiin sossobamuudhaan beekumsa mataa keenyaa fayyadamnee malee Waaqayyoodhaan beekuu hin dandeenyu kanneen jedhan ofii isaanii kan argaman Waaqayyoon ta'anii deebanii garuu sammuu xiqqoo kana qabachuudhaan uumaa keenya Waaqayyoodhaan barbaannee arguu qabna kanneen akka isaan jedhan osoo hin taane nuti kiristaanonni amantaadhaan nuti kiristaanonni kanneen amma kaasne kana ilaaluudhaan dhuguma tamassitoodhaan Waaqayyo uumaan keenya akka inni jiru ni amanna jechuudha. Kan biraallee ilaaluun ni danda'ama. Jiraachuu Waaqayyoodhaaf
wantoonni baay'een kan biroon ni jiru. Fakkeenyaaf haa ilaallu hojii gaarii yaada namaa yoo ilaalle akkasumas illee ilaalcha namaa yoo ilaalle jiraachuu waaqayyoodhaaf fakkeenya guddaadha. Namni akkasumatti jechuudha osoo hin dubbisiin osoo hin baratiin maaldha sammuun isaa beekaadha. Akkasumas immoo seeronni baay'een sammuu namaa keessa jiru. Seeronni kun kan bocaman seeronni kun sammuu namaa keessa kan ta'an bakka biraatti dhufanii miti. Waaqayyo nama sadarkaa kana taasise waan ta'uumeefidha. Haa ilaallu mee daa'ima yeroo dhalattu daa'imni yeroo dhalattu ni boossi. Hojiiwwan isheen taasistu hundumaa tokko tokko yoo ilaalle kan baay'ee nama dinqisiisudha. Quba ishee fuutee ijatti hin galchitu daa'imni kan nama dhibu hin beektu daa'imni iji maal akka ta'e qubni maal akka ta'e hin beektu. Garuu quba ishee fuutee yookiin qeensa ishee ija isheetti hin galchitu. Maal taasisti osoo iji ishee dhukkubeellee galagalchuudhaan qasuuta jettuutu ija ishee hooqqatti malee kanan taasistu jechuudha. Kun eessaa dhufe yoo jedhu waaqayyo jalqaba beekumsaan daa'ima uumuusaadha. Akkuma kanaallee namoonni yaaduudhaan akkasumatti osoo hin baratiin osoo wangeelli lallabamiif osoo kitaabni qulqulluun isaaniif hin barreeffaminiif wantoonni adda addaa cubbuu ta'uu isaanii namoonni ni beekna hundumti keenya jechuudha. Fakkeenyaaf hanni, ejji, sobni isaan kun cubbuu ta'uu isaanii kitaaba dubbisuun nama barbaachisu. Akkasumatti namni kitaaba qulqulluu hin beekne namni guyyaa har'aallee namoonni kitaabni qulqulluun isaan bira hin gahin jiru isaan kun cubbuu akka ta'an ni beeku. Kun akkamitti ta'e jedhamee yoo ilaalame dhuguma sammuun namaa yaadni namaa jechuudha seerri keessa taa'ee jiru ni jira jechuudha. Seerri sun immoo kan kenname waaqayyootiinidha. Maaliif waaqayyo nama yeroo uumu kabajee harka isaadhaan bifa isaadhaaf fageessaatti waan ta'umeef bifa fakkii kan deemaa keessaa tokko illee maala beekumsa jechuudha. Namni beekumsa ni qaba. Namni beekaadha akka waa tokko barbaadee hojjechuudhaaf wanta jiraatu tokko barbaadee argachuudhaaf akka danda'utti waaqayyo beekumsa akkasii sammuu keessa kaa'ee isaaf uumeera jechuudha. Kanaaf kun kallattumaan waaqayyo jiraachisaa nutti agarsiisa. Darbeellee sammuun keenya yeroo baay'ee wanta hamaa yeroo dubbannu yeroo raawwannu baay'ee nu ceephaa. Kunis immoo maalidhaa dhuguma kun nu keessa waa tokko jiraachisaa kan agarsiisudha. Yeroo baay'ee namoonni cubbuu raawwatanii ejja raawwatanii sobanii hatanii deebi'anii maal jedhu maaliifin akkas taasise jechuudhaan mataa isaanii gaafatochaadha. Kana taasisuudhaaf namni kiristaana ta'uu hin barbaachisu. Kana taasisuudhaaf namni wangeela dubbisuu hin barbaachisu. Kana taasisuudhaaf namni seera oriitii dubbisuu hin barbaachisu. Maaliif namoonni baay'een amantaa kanaan bakkee kanneen jiran seera oriitii warreen hin beekne darbaniis waa'ee wangeelaa kan hin dhageenye kana wanta taasisuu danda'aniif jechaadha. Kun immoo jalqabumarraa ka'ee sammuu namaa keessaa kan taa'e tokko ni jira. Kun immoo waaqayyoon kan taasifamedha. Fakkeenyaaf haa ilaallu mooticha Anxiyaakoos kan jedhamu saboota Israa'eliin yeroo tokko maal taasisee ture barbadeessee ture. Isaaniin ari'achuudhaan meeshaalee mana qulqullummaa baay'ee balleessee ture. Innaan mootiin kun ofiisaatti kiristaana yeroo sanatti amantaa warreen ijoollee Israa'el yookiin immoo ijoollee waaqayyoo warreen jedhamaa turan gara isaaniin turre sanarraa garuu adda kan jiraatu ture warreen Ayizaabota keessaa tokko ture jechuudha. Innaan mootiin kun maal jedhaa xumura irratti jechuudha tokkoffaa Maqaabiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee amma 13 dubbisne ni arganna. Dudduubatti rakkoo ta'eessa qunnameenyaan yeroo sana kan inni kana dubbatu maal jedhaa ture ija koo keessaatti irrimni kan bade akkasumas keessi koos naasuudhaan kan guutamedha jechuudhaan dubbata. Baraan gookootti anna maarjaaf jaallatamaa kanan ture amma maaliif dhiphinni akkasii narra ga'ee jedheen yeroo mataa koo gaafadhetti yakkan Yerusaalem irratti raawwadhe yaadachuun jalqabee yeroo sana saboota Israa'eliif magaalaa Yerusaalem irratti yakka raawwatan yaadachuu eegale. Kana booda maal ta'e? Meeshaalee warqeedhaaf meetii kanan fudhadhee akkasumas immoo uummanni Yihuudaas akka barbaadaa'uuf ajaja kanan dabarse sababa tokko malee ture. Ilaala mataa isaa ceebbaa jiraachuudha namni kun. Waa tokko seera oriitiin beeku raajoonni isaaf hin lallabne wanti raajii itti argames hin jiru akkasumatti jechuudha. Kana kan raawwadhe sababa tokko malee ture. Rakkoo nama na qunname yakkan raawwadheen ta'uu isaatiif mirkanaa'aa jechuudhaan dubbate. Kun kallattii maal nutti agarsiisa? Nuti seera waaqayyoo eegnee kan jiraannu akkasumas immoo dhalli namaa uumama warraan kan ka'e maal of keessaa qaba? Sammuu isaa keessa seerri taa'eef ni jira jechuudha. Seerri sun immoo kallattii maal waaqayyoodhaan kan kennamedha. Qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Maal jedhaa? Ormoonni warri seera hin qabne amalummaa isaaniidhaan ajaja seeraa yeroo raawwatan ormoonni warri kam? Warri seera hin qabne
amalummaa isaanii jechuun uumamuma isaanii ta'an jechuudha. Maaliif ijoollee dhala namaa waan ta'aniif ijoollee addaa waan ta'aniif uumamuma isaanii qofaan maal qabu seerri sun sammuu keessa taa'eera jechuudha. Kanaan seera yeroo raawwatan kan immoo fayyadamuudhaan yeroo isaan seera raawwatan isaan sun yoo seera hin qabaannellee mataa isaaniidhaaf seeradha. Seera maalii yoo hin qabaanne seera oriitii seera wangeelaa yoo hin qabaannellee mataa isaanii qofaaf maalidha isaan kun seera jechuudhaan dubbata. Isaan qalbiin isaanii yeroo ragaa isaaniif bahutti yaanni isaaniis walii isaaniitiin yennaa walimatu hojii seera laphee isaanii keessatti barreeffame agarsiisu jechuudhaan dubbata. Kun dhuguma seerri laphee isaanii keessatti barreeffamee jiru akka jiru agarsiisa jechuudha. Kan immoo kan laatuudha Waaqayyoodha. Waaqayyo immoo dhala namaa qabamarraati kabajee waan ta'umeef beekumsa kana seera kana laphee namaa sammuu namaa keessa kaa'ee nama uumeera jechuudha. Kanarraatti kan biraa kan hubannu maalidha dhuguma namni cubbuu raawwatu hundumaadhaaf kitaaba dubbisuu kan qabnedha. Cubbuudhamoo cubbuu miti jennee wantoota adda baasnu hundumaadhaaf sammuu keenya illee dhaggeeffachuu nurra jiraata jechuudha. Maaliif sammuun keenya ni beeka. Kan barreeffameera. Kan hin barreeffamin immoo sammuun keenya maalidha? Ofii isaatii seera mataa isaa keessa kan taa'e wanta jiruudhaaf kun cubbuudhamoo kun cubbuu miti jennee amma kanaatti wanta rakkannu hin qabnuuf jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa wantoonni teekinooloojii adda addaan fideen gidduu kaa'e cubbuuwwan gosa baay'een ni jiru. Kitaabni qulqulluutti barreeffamee hin jiru ta'uu danda'a. Isaan kana cubbuu miti jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif seera sana fayyadamuudhaan sammuu keenya keessa kan taasisan fayyadamuudhaan irraa deemuu qabna jechuudha. Walumaa galatti wantoonni akkasii kun maal agarsiisu dhuguma Waaqayyo jiraachuusaa agarsiisu jechuudha. Waaqayyo sammuu namaa keessa maal kaa'eera? Yaada akkasii kana kaa'eera jechuudha. Ilaalcha akkasii kana kaa'eera jechuudha. Kanaan immoo Waaqayyo jiraachuunsaa ni beekama jechuudha. Walumaa galatti jiraachuu Waaqayyoodhaaf dhuguma ragaaleen kun ragaa baay'ee ga'oodha. Baay'ee ga'u jechuudha. Uumamni isaa jiraachuun isaanii nyaatanii dhuganii buluun isaanii aduun guyyaa baatee galgala otoo isaa isheen dabarsin galuu ishee jiinis akkuma kana dukkanni isaati isaa eegee dhufuusaa ifti isaati isaa eegee dhufuusaa nutis immoo haaluma kanaa rafnee ribaa ka'uun keenya wantoonni kun hundumtuu walii galteen uumamtoota kunis jiraachuu Waaqayyoodhaaf agarsiisoodha jechuudha. Maaliif abbaa isaanii kan ta'e uumamtoonni kun hundumtuu harka uumaa isaanii kan eeggatan uumaan isaanii immoo yeroo adda addaatti wanta isaan barbaachisu hundumaa isaaniif kennuudhaan isaan sooree isaan jiraachisaa jechuudha. Kun garuu kan taasifame akka tasaatti miti. Maaliif innumti gooftaan keenya beekuudhaan haala barbaadeen akka fedha isaatti jechuudha uumamtoota kana 22 taasisuudhaan uumee argamsiiseera jechuudha. Kun immoo inni jiraachuu isaadhaaf agarsiisuu yookiin immoo ragaa ta'uudhaan guyyaa irraa itti fayyadamna. Akkasumas immoo dubbiin isaas ni jira. Darbees immoo jireenya keenya irraallee ka'uudhaan yaada keenya irraa ka'uudhaan dhuguma jiraachuu Waaqayyoo sirriitti adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu waa'ee jiraachuu Waaqayyoo amma kanaa yoo jenne kutaattaanutti immoo maqaalee Waaqayyoo egaan Waaqayyo kun jira maqaan isaa immoo eenyudha? Eenyu jennee waamuu dandeenya kan jedhu kitaabolee qulqullaa'oo bu'uura taasifachuudhaan kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Kanarraa asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.